baga dhuftana dhufu jennee jirra. Baga nagaan nu eedan jennee nutis. Egaa baga bara haaraa illee eegaluuf deemna. Barri haaraan illee guyyaa muraasa nu hafe. Bara 2019 kan milkii Rabbi ittiin waa taasisu jenna. Egaa mee maqaa keessan irraa nu ibsaa iddoo irraa dhuftan irraa. Ani Yaasin Onnoree jedhama. Iddoo ani jiraadhu magaalaa biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad keessa jiraadha. Kan gabaabinaan wal barbaadu. Egaa maal gaaffii kennaa kun guyyaa har'aa hedduu keessa deemuu osoo hin taane gama waan irra jiruuti haala yeroo irratti mee Umar Suleeman gara biyyaa galaa jiru isaaniif maal dhaamtu? Kanaa dhufuu isaanii kanaaf biyyaafoo namni hoo akkamitti akka isaan simatan jettan? Ani waa'ee galinsa Umar Suleeman irratti gammachuu guddaa qaba. Galuu isaatti baay'ee tokkotti gammada. Inumaayyuu Umar Suleeman galuu irratti xiqqoo isin ni harkifatee iyyuu jedha. Maaliif akka eegaa turetti akkasuma jechuun qabsaa'onni fi akkasuma aktiivistoonni garaagaraa yeroodhaan ka'anii galanitti Umar Suleemanis osoo waan ka'ee galee siyaasa Oromoo keessatti hirmaate akkuma dura finiinsaa ture sanitti biyya keessa galeetiin osoo itti fufeeti. Kana caalaa immoo iddoo gaarii gahuu dandeenya waan jedhu qaba. Galinsa isaanii isaa irratti gammachuu guddaa qaba jechaadha. Uummataafis wanni dhaamu guyyaa galinsa Umar Suleeman san uummanni akkuma dura simannaa irratti haala gaariidhaan itti nama simatuu bare sanitti osoo jeequmsi tokkoon uumamne namni kamiyyuu ka fedhe alaabaa fedhe qabatee deeme kun kaan jibboo osoo hin taane garaagarummaan ilaalchaa akkuma jiru ta'e waliigalteedhaan tokkummaadhaan Umar Suleeman kun nama guddaadha. Isa kana seeraan keessummaa kana seeraan nu simachuu qabanii jechuu barbaada. Umar Suleeman silaa kam jaalattu? Umar Suleeman ana qofaa miti ardii Oromiyaatu jaalata. Ardii Oromiyaatu jaalata. Dhagaafuu kunillee akkas jedha. Egaa achitti argamuu dhabuu keessaniif hagam gadditan? Ani achitti argamu carraan jireenyaallee nu fageessu yaadaan gaafa inni biyya galu jechaadha. TV illee taatus waan ta'een ni hordofna irratti hin laalla ni hordofna jechaadha. Achi argamuu kennaaf garuu achi argamuu dhabuu kennaaf carraadha homaa gochuu hin dandeenyu baay'ee nama gaddisiisa. Egaa Umar Suleeman asuma keessaa hanqa yoo kan dhagaan taate akka jarraa ta'ee viidiyoo kana ilaaluun isaanaaf hojii jettee dhabdii qabda. Bakka ittiin biyya keetiin haala dantee haalmi Oromiyaa danteetiin si galchuu qaba. Nagaan galii jedhiin kaa'adha. Umar Suleeman gooticha Oromoo kan Oromoon guutuun sirriitti jaalattu biyya kan keetti galuu kan keetiif baga Rabbiin ittiin si gahe baga Rabbiin umrii si dheeressee bilisummaa Oromoo si argisiisee. Hayyee marree haala yeroo irratti wanti irratti walitti dhufne haala yeroo irra walirra mari'achuu dhufne haala yeroo biyya keenya keessa jiru kan ABO fi yookaan shanee fi OPDO'n itti waliin jirtu irraa maal jettan meesha? Ani duraan dursee jechuun waa'ee siyaasa Oromoo keessatti waa'ee siyaasaa keessatti gadi fageenyaan illee irraas beekullee baadhu yookaan immoo itti hirmaachuullee baadhu garuu namni kamiyyuu dubbii kana ilaalee yoo madaalu haalli shaneen itti deemaa jirtu kun sirrii miti. Karaa tokkoon shaneen akka nama luka tokkoon muka lama koruu akkas jechaadha. Mukni lama kun garana jira kun garana jira. Mukni kun yoo garana deeme kun yoo garas deeme jalqaba
luka lamaan luka tokkoon garana jatee garana akkas jatee mukni kun ammoo gargar fagaata. Gaafa kan namni kun maal ta'uu isaati jechaadha. Kufaatti dhufa jechaadha. Tooftaan isaan deemaa jiranii kun waan akkanaati. Tooftaan isaan deemaa jiranii kun tooftaa duuba hafaa. Tooftaa namni yeroo ammaa dhaabni siyaasaa kamiyyuu itti fayyadamaa hin jirre. Dhaabni siyaasaa mootummaan kan jedhu dhaabni siyaasaa kamiyyuu karaa nagaatiin dhufe akka fedhetti biyya keessa jiraachuu qaba. Karaa fedhen fe'annaa ofii jechuun siyaasa ofii gaggeeffachuu qabaa jedhee mootummaan bakka hayyametti isaan karaa nagaatiin dhufan. Kuni uummata Oromoo gowwoomsuu yookaan ammoo tokkummaa Oromoo balleessuu waan jedhu. Egaa warroonni ABO yookaan fi ABO'n Daawud Ibsaatiin durfaman Daawud Ibsaa akka ibsa dabarsanitti gaafiin nu gaafanne deebii nu hin arganne. Wanti ABO'n gaafate gaafii addaati. Gaafiin inni gaafate sun isaaf hin deebine sababa kanaafi walitti bu'iinsi kun argame. Isa jedhamu lafa kaani gaafiin isaan Oromoon addatti gaafatan maal jettee yaaddu? Ani gaafiin saba dhaaba Oromoo tokko gaafii uummataati malee gaafii ammoo abbootii taayitaa dhaabarra jiranii sanii miti. Mootummaa kana nuu ta'a jedhee osoo uummanni Oromoo bahee hiriira deeggarsaatiin mootummaan kun haalli inni deemaa jiru nuu ta'a jedhee bakka uummanni dubbataa jirutti shaneen siyaasa mataa ofiitiif jecha fakkeenyaaf jibbaa nam tokkorraa qabduuf jeequmsa kaasuun sirrii miti jedhaan akka dhuunfaa kiyyaatitti. Egaa obbo Daawud Ibsaa waggaa 46 qabsoo keessa ture. Qabsoon kun kan isaa ta'uu qaba jedhaniiti gaafii kaasaadhaan warroonni naannoo isaanii uummanni kutaa takka qabsoo kanaaf inni ammoo yookaan teessoo tokko gama mootummaa keessaa argachuu qaba. Isa jedhamuuf dubbiin kun ka'e isin hawwaadhaan maal jettu? Ani waa'ee hooggantoota ABO duraaniitii wal qabate hooggantoonni ABO duraanii amma umriidhaanis deemanii jiru. Akkuma umriin isaanii achi deemu yaadni isaanii illee ammoo yaada duuba hafaa yaada durii isaan qabataniitiin deemaa jiru. Amma akka ta'uu qabu jechaadha. Hooggantoota ABO keessaa haa ta'u dhaabbilee Oromoo garaagaraa keessaa qeerroon namni lafaa dhufaan namni ammoo barnootaanis sirriitti deemee jiru ka siyaasaan ammoo gadi fageenyaan deemanii jiranii uummanni akkanaa kun osoo bakka bu'ee dhaaba kan durseetiin waan jedhee gaariidha na fakkaata. Daawud Ibsaa akkasuma immoo Leencoo Lataa waan jedhamu kunniin amma osoo dhaaba keessatti akka miseensaatti yookaan ammoo iddoo wayii qabatanii turan ta'anii osoo ilaalanii. Qeerroon qabsoo jalqabame kana biyya keessatti kan ABO'n waggaa dheeraaf qabsaa ture biyya keessatti karaa nagaatiin osoo hin taane karaa lolaatiin qabsaa ture fiduu hin dandeenye qeerroon biyya keessa bilisummaa